Ashama akkam jirtu harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal warreen taatan mee har'aan tana barnoota herregaa kutaa torbaffaa haa isiniif jalqabu. Barnoota herregaa kutaa torbaffaa kanaanis boqonnaa afur himoota walqixaa sararawaa kan jiru mee waliin ilaalla. Himoota walqixaa sararawaa kan jiru jalatti termootaa fi ibsamoota aljeebraa kan jiran ni jirani. Akkasuma faayidaa jijjiiramoonni foormulaa keessatti qaban kan jiran ni jirani. Mee hiikoo afur tuqaa takka haa ilaallu. Foormulaan seera aljeebraa hammamtaa ittiin argatanidha. Foormulaan hima jijjiiramoota lama yookiin isaa ol wal qabsiisudha jaa. Foormulaa jechuun hima jijjiiramoota lama yookiin isaa ol wal qabsiisudha. Mee wantoonni sababa sochii adeemsaniif saffisa ni qabaatu. Fakkeenyaaf yoo v'n saffisa tiin yeroo fi s'in fageenya ta'e foormulaa saffisa foormulaa akka foormulaatti v is equals to s over t kan jiru kunis fiiziksii keessatti akka adda baheeti baratama. V'n kun velocity s'in ammoo distance fi tiin ammoo taayimiidha. Kunneen foormulaadha. Garuu maaliin bakka bu'anii jijjiiramaadhaan bakka bu'anii asirraa foormulaawwan biraatillee barbaaduu ni dandeenya. T barbaaduu yoo feene akkasumas S barbaaduu yoo feene S walqixani ta'a V times T velocity times time jenna jechuudha. Inni biraa asumarratti ammallee T barbaaduudhaaf maal goona T walqixani ta'a. Gama lachuu v dhaaf irraa s over v yookiin distance over velocity dha. Kunneen akka kanatti foormulaa tokkorraa foormulaa biraa barbaaduu dandeenya. Faayidaan foormulaa kunis gatii hin beekamne san akka beeknuuf kan nu gargaarudha. Akkasuma bal'inaa fi naannawaa danaalee armaan gadii barbaaduudhaaf foormulaa fayyadamna jaa. Danaalee tokko keessatti naannawaa fi bal'ina barbaaduudhaaf foormulaa fayyadamna. Fakkeenyaaf foormulaa reektaangilii bal'ina reektaangilii tokkoo barbaaduu yoo feene dalgee kana akkanatti dheerina L yoo jenne asiin ammoo dalgee yoo jenne bal'inni akka qubee A jedhamu kanaan bakka bu'u innis eeriyaa jechuudha. Dheerinni immoo L yookiin leengisiidhaa fi dalgeen waayidis kan jiru bakka bu'a. Kunis foormulaa bal'ina ittiin barbaannudha. Inni biraa tiraapizeemii irratti bal'ina tiraapizeemii tokko yoo barbaanne area of tiraapizeemii yoo jenne takka irra lammaffaa hundee takkaffaa ida'u hundee lammaffaa baay'isuu h dha. Kana jechuun area of tiraapizeemii irratti bal'ina tiraapizeemii takka irra lammaffaa hundee takkaffaa ida'u hundee lammaffaa baay'isuu hojjaa jechuudha. Kun maal irratti bal'ina tiraapizeemii irratti. Akka naannawaatti immoo foormulaan naannawaatis ni jira. Foormulaan naannawaatis hunduma isaa kana walitti ida'uudha jechuudha. Naannawaa isaa kan tiraapizeemii irrattis akkasuma kan reektaangilii irrattis. Inni biraa kan saarkilii yookiin geengooti. Foormulaan geengoo irratti kan barbaadamu bal'inni geengoo tokko walqixani tahaa paayi baay'isuu r iskeerii yookiin raadiyeessii san iskeerii godhu. Paayi jechuun ammoo gatiin paayiidha. Dhaabbataadha jechuudha. Gatiin paayii dhaabbataadha. Paayiin kunis qubee Giriikiiti. 3.4 bakka bu'aa jechuudha. Gatiin paayii dhaabbataadha. Gatii paayii ittiin hin baay'ifnu yoo ittiin baay'isne ajajamne malee. Kanaaf raadiyeessii argame san raadiyeessii jechuun ammoo handhuura geengootirraa kan xarafa geengootti dhaabbatu jechuudha. Handhuura geengoo irraa ka'ee xarafa geengootti kan dhaabbatu raadiyeessii jedhama. Fakkeenyaaf kun geengoote handhuura kanarraa ka'ee as kan dhufu raadiyeessii. Yommuu walakkaarra kan qaxxaamuru ta'e walakkaarra qaxxaamuree moggaarraa mogga dhaabbatu ta'e diyaameetirii jedhama jechuudha. Kanaaf foormulaan bal'ina geengoodha. Paayii baay'isuu r kenname yookiin raadiyeessii kenname san iskeerii godhuudhaan argama.
Inni biraa akka naannawaa geengootti kan barbaannu naannawaan geengoo kunis qubee caa yookiin caa kanaan bakka bu'aa. Kana jechuun sarkaamfiriyaansii jechuudha. Naannawa jechuudha afaan Ingiliffaatti. Kunis 2 dha. 2 raadeesii lamaan baay'isu raadeesii lamaan baay'isuudhaan paayiidhaa wajjin yoo walitti baay'ifne kana jechuun bal'ina naannawaa geengichaa san argannaa jechuudha. Naannawaa geengoo argannaa jechuudha. Firii ibsamoota aljeebraa gatiiwwan jijjiiramoota isaanii kennamanii shalagijaa. Firii ibsamoota aljeebraa gatiiwwan jijjiiramoota isaanii kennamanii shalagijaa. Kunis baay'ee salphaa kan ta'e. Mee fakkeenyaaf A irratti kan jiru yoo laalle A irratti afur xaa hir'isuu yaadha. Afur xaa hir'isuu yaan wal qixa ni ta'a. Afur baay'isuu xaa hir'isuu yaa jechuudha. Akka xaatti ammoo lamaan nuu kenname. Akka yaatti 3 nuu kenname. Xaa wal qixa 2 kenname. Yaan wal qixa 3 kenname. Bakka xaatti geessinee maal buufnaa? 2 buufnaa jechuudha. Bakka yaatti ammoo 3 buufnaa jechuudha. Kanaaf afur baay'isuu bakka xaatti meeqa goona? 2. Hir'isuu bakka yaatti ammoo 3. Afur baay'isuu 2 jechuun 8. 8 hir'isuu 3 jechuun 5 ta'a jechuudha. 8 hir'isuu 3 5 ta'a. Inni biraatis bifuma saniin baay'ifna jechuudha. Mee fakkeenyaaf baarratti kan jiru yoo ilaallu baarratti 7 baay'isuu xaa jechuun bakka xaatti ammoo yeroo kana 4tu nuu kenname. 7 baay'isuu xaa bakka jiru bakka xaatti 4tu nuu kenname. 7 baay'isuu 4 ida'uu akkasumallee 2 baay'isuu yaa iskeerii jechuun bakka yaatti ammoo takkaan nuu kenname. Takkaa sanuu iskeerii goona. Takka iskeerii jechuun takkuma. 7 baay'isuu 4 jechuun ammoo 28 ida'uu 2 baay'isuu takka iskeerii taate jechuun takkuma. 2 baay'isuu takka jechuun ammoo 2 28 ida'uu 2 jechuun 30 ta'a jechuudha. Kun akkaataatti gatii jijjiiramaa argame san bakka buufnu jechuudha. Nutti agarsiisa. Mee inni itti aanu galgala 4 tuqaa takka yoo ilaallu galgalli 4 tuqaa takka maal jaa? Yoo aan 3 baan 5 caan 6 daan walqixa 7 walqixa 0 ta'an gatiiwwan ibsamoota armaan gadii barbaadi jaa. Kunis gatiiwwan kenname san bakka buusu jechuudha. Lakkoofsa roomaanii tokkoffaa irratti 5 baay'isuu baa jechuun bakka baatti meeqaan nuu kenname? 5tu nuu kenname waan ta'eef 5 baay'isuu 5 jechuun maal nuu kennaa? 25 nuu kenna. Lakkoofsa roomaanii lammaffaa irratti ammoo 2 baay'isuu a bakka aatti 3 nuu kenname. Akkanatti waliin maxxanee 2 aabaa hogguu jiru baay'isuu ta'uu isaa nu agarsiisa. 2 baay'isuu 3 baay'isuu bakka baatti ammoo 5 waan ta'eef baay'isuu 5 jenna. 2 baay'isuu 3 6. 6 baay'isuu 3 jechuun ammoo 6 baay'isuu 5 jechuun walqixa 30 nuuf kenna. Inni itti aanu a ida'uu eeti. A jechuun 3 nuu kennamee jira. Akka eetti ammoo akka eetti 0 nuu kennamee jira. 0 ida'uu 3 ida'uu 0 jechuun ammoo 3 nuuf kennaa jechuudha. Inni lakkoofsa roomaanii afuraffaa irratti jiru 2 baay'isuu a hir'isuu 2 baay'isuu a hir'isuu daajaa. 2 baay'isuu a jechuun bakka aatti ammoo 3 nuu kennamee jira waan ta'eef 2 baay'isuu 3 jennaa. Hir'isuu bakka daatti ammoo bakka daatti 7 nuu kennamee jira waan ta'eef 6 2 baay'isuu 3 jechuun ammoo 6 6 hir'isuu 7 jechuun negatiiva takka nuuf kenna. Negatiiva takka nuuf kenna. Tole egaa foormulaa armaan gadii irraa foormulaa biroo kan jijjiiramaa cinatti gaafatamtee barbaadi jaa. Mee asirraa egaa
tokkoffaa irratti foormulaa naannawaa geengooti. Naannawaan geengoo walqixa ni ta'a. Caa walqixa lama paa raadhaa kan gaafatamne amma garuu raa gaafatamne. Raa argachuudhaaf jala lama paayigoonaa asittis caa jala lama paayigoonaa. Kanaafuu raadiyeesii walqixa ni ta'a. Caa yookiin naannawaa geengoo san jala lama paayiidhaaf hiru kun foormulaan tokko argame jechuudha. Inni itti aanu ammoo baarratti isumaan amma jalqabatti isin agarsiisee ture. Velocity is equals to distance over time. Distance over time dha. V'n kun velocity illee bakka bu'a, speed qajeeluu illee bakka ni bu'a. S illee akkasuma inni xiyyaaf irraa qabu displacement bakka bu'a. Inni xiyyaaf irraa hin qabne kun ammoo distance bakka bu'a. V'n xiyyaaf irraa qabu velocity yoo ta'u, kan irraa hin qabne immoo speed dha. Kun speed is equals to distance over time dha. Asirraa garuu wanti barbaadu jennee gaafatamne S yookiin distance dha. Distance barbaaduudhaaf speed yookiin saffisa baay'isu yerooti. Kun foormulaa tokko kan bira arganne jechuudha. Inni biraa immoo caarratti akkuma nuuf kennametti faan walqixa ni taha maa baay'isuu aati. Asirraa immoo kan barbaadamu aadha. A yeroo barbaannutti jala maadhaaf irraa asitti illee maadhaaf irraa maadhaan ni badaa. Aan walqixa ni taha F jala M'ti. Kun foormulaa fiiziksiiti. Keessatti asii F walqixa MA gaafa jiru force is equals to mass times acceleration jechuudha. Yookiin humni walqixa ni ta'a hanga baay'isuu guulaa jechuudha. Asirraa amma guula barbaadi jaa guulli walqixa ni ta'a humna jala hangaati jechuudha. Kanaafuu acceleration is equals to force over mass jennee akka kanatti foormulaa tokko arganne jechuudha. Inni biraan ammoo daarratti kan jiru, daarratti bal'inni walqixa ni ta'a takka jala lammaffaa baa baay'isuu haati haa yookiin h barbaadi jee. Kunis bal'ina rog-sadeeti. Bal'ina rog-sadeeti. Kanarratti h yeroo barbaannutti isaan lachuutu akkuma jirutti foormulaa kana lamaan baay'ifna. Lamaan gaafa baay'ifnu asitti lama a ta'a. Asitti ammoo lama jala lama baa haa ta'a. Kana booddee lama lamaaf gaafa hiramu asitti lama gubbaa jira jechuun takkuma ta'a. Lama aan walqixa ni taha baa haa ta'a. Kan nuti barbaadu deemnu haa yookiin h waan ta'eef gamalachuu baadhaaf irraa. Kanaafuu h yookiin heet dheerina jechuudha. Walqixa ni taha lama a jala baati. Kun foormulaa rog-sadee irraa hojjaa rog-sadee yeroo yookiin dheerina rog-sadee yeroo diriirsinu jechuudha. Inni itti aanu immoo jijjiiramoota tarmootaa fi ibsamoota aljeebraa kan jedhudha. Tole egaa jijjiiramaan mallattoo yookiin qubee kanneen akka xaayaa gatiiwwan miseensa tuutaa lakkoofsa hin beekamne tokko bakka bu'uudha jaa. Haaluma kanaan yommuu mallattoonni qubeewwanii fi gatii lakkoofsota adda addaa bakka bu'an jijjiiramoota jedhama. Fakkeenyaaf xaayaa zaa fi waan jijjiiramoota jechuudha. Tarmoota yoo jennu ammoo tarmoota yeroo jennu lakkoofsa hin jijjiiramne yookiin jijjiiramaa yookiin ammoo baay'ataa lakkoofsaa fi jijjiiramaa yookiin gahee lakkoofsaa fi jijjiiramaa akkasumas baay'ataa fi jijjiiramaa qayyaba ida'uu yookiin hir'isuutiin wal hin qabanne tarmii jedhama jechuudha. Tarmii jedhama. Fakkeenyaaf torba akka torba xaa mataansaa yaa mataansaa shanxaa akkasuma negatiifa torba kunneen kun tarmii jedhama jechuudha. Afur
lama jala sadii xaayaasaa kunneen tarmii jedhama jechuudha. Maali? Dubbise kunneen tarmii jedhama. Tole egaa mee isatti aanutti haa ceenu. Hiikoo 4.2 bira yoo deemne ibsamni herregaa lakkoofsa jijjiiramoota yookiin lakkoofsaa fi jijjiiramoota mallattoolee adda addaa qoyyoboota haammattuu fi kan kana fakkaataniitiin wal qabatan of keessaa qabu yookiin of keessaa hin qabne ibsama aljeebraa jedhamu. Kanaafuu ibsamni aljeebraa tarmii tokko yookiin tarmii tokko olirraa uumamuu danda'a jechuudha. Tarmii tokko yoo ta'es ibsama aljeebraa jechuudha. Qoyyoboota garaagaraatiin yoo wal qabates akkasuma yoo wal hin qabanne ta'ellee mallattoowwan garaagaraa mallattoo haammattuus haa ta'u kanneen yoo wal hin qabannee fi yoo wal qabates ibsamoota aljeebraa jedhama. Fakkeenyaaf akkuma asirratti mul'atu kanatti 4 shanxaa yaa ida'uu 8 taa irrisuu 7 akkasuma 2 xaa irrisuu xaayaa kunneen kana fakkaatan hundi isaatu maal jedhama? Ibsamoota aljeebraa jedhama. Inni biraa immoo 54 irrisuu 12 paayin ibsama aljeebraa dhaabbata jijjiiramaa kan hin qabnedha jechuudha. Jijjiiramaa kan hin qabne jechuudha. Inni biraan immoo 3 a ida'uu 5 irrisuu 6 caa keessatti yoonii fi akka kana ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf 3a ida'uu 5 irrisuu 6 caa akka kanatti yoo kenname as keessatti tarmoota kanneen jedhaman tarmoota ibsamoota. Fakkeenyaaf 3a 5 fi negatiiva 6 caa kunneen tarmoota ibsamoota 3a ida'uu 5 irrisuu 6 caati jedha. Tarmoota kunneen tarmoota gaafa addaan babaafne duraan ibsamoota bakka takkatti ibsamoota aljebraati. Gaafa addaan babaafne immoo 3a 5 fi negatiiva 6 caa jennee gaafa addaan babaafnu tarmoota ibsamoota aljebraa 3a ida'uu 5 irrisuu 6 caati jechuudha. Inni biraa gabateen armaan gadii hariiroo barreeffama jechaa fi ibsamoota aljebraa kan ibsudha jedha. Tole egaa ibsama jechaa fi ibsama aljebraa gaafa addaan baafnu fakkeenyaaf lakkoofsa ta'e tokko yoo jenne ibsama jechaati. Jechaa yeroo jennutti ibsama aljebraati yeroo barreessinutti lakkoofsa ta'e tokko lakkoofsicha hin beeknu waan ta'eef lakkoofsa ta'e tokko ibsama jechaatiin jennee garuu ibsama aljebraatiin xaa jennee bakka buusuu dandeenya. Fuggisoo lakkoofsa ta'e tokko yoo jenne lakkoofsa ta'e san hin beeknu waan ta'eef lakkoofsicha san xaadha yoo jenne fuggisoon xaa garuu fuggisoon xaa takka jala xaa jechuudha. Lakkoofsa kenname irra kan sadiin xiqqaatu yoo jenne lakkoofsa kenname san ammoo hin beeknu waan ta'eef lakkoofsa kenname san xaa jennee xaarraa sadii yoo hirrifne kan sadiin xiqqaatu jechuudha. Akkasumas dachaa lakkoofsa kenname shaniin caala yoo jenne lakkoofsa kenname san hin beeknu dachaa isaa jechuun lama jennee lama xaa ida'uu shanii yoo jenne dachaa lakkoofsa kenname san shaniin caala kan shaniin caalu jechuudha. Akkaataa ibsama aljebraatiin yeroo ibsinu jechuudha. Iskeerii lakkoofsa kenname irratti tokko iskeerii lakkoofsa kenname irratti tokko jenne lakkoofsa kenname san hin beeknu iskeerii goona xaa iskeerii jenna. Irratti takka jechuun ammoo takka itti ida'uu jechuudha. Ga'ee yookiin reeshoo lakkoofsa lama ga'ee yookiin reeshoo lakkoofsa lama lakkoofsa lamaan hin beeknu waan ta'eef xaa jala yaa yoo goone ga'ee yookaan reeshoo lakkoofsa lama akkaataatti ibsama aljebraatiin ibsinu jechuu yoo ta'u, gara hiikoo 4.3tti yoo dabarru baay'ataan lakkoofsaa fi jijjiiramaa keessatti lakkoofsi jijjiiramaa yookiin jijjiiramoota dura dhufu maxxantuu jedhama.
Maxxantuun lakkoofsa ibsama aljeebraa hirmaataa lakkoofsa ibsamichaati jaa. Kana jechuun fakkeenyaaf yooniif lama xaa akkanumatti yoo jenne lamaan kun maali? Maxxantuudha. Maxxantuun lakkoofsa ibsama aljeebraa hirmaataa lakkoofsa ibsamichaati. Kana jechuun lama xaa gaafa jennu hirmaataan lama xaa kanaa maxxantuun tun hirmaataa ibsamicha kanaati jechuudha. Kana jechuun lama xaan lamaaf gaafa hirru xaa ta'eeti hafaa jechuudha. Kanaaf hirmaataa ibsamichaati maxxantuun ta'uu dandeessi jechuudha. Hirmaataa ibsamichaa ta'uu dandeessi. Hirmaataa ibsamichaati kan jiru kanaas yooni fakkeenyaaf shanxaa yoo jenne hirmaataan shan kanaa hirmaataan shanxaadhaa. Shanxaan shaniif hiramuu danda'a. Akkasumallee shanxaan kun takkaafillee hiramuu ni danda'a yookiin xaadhaaf hiramuu danda'a. Shanxaan shaniifillee shanxaa mataa isaatiifis hiramuu ni danda'a. Xaaf hiramuu ni danda'a. Kunneen hirmaataa ibsamichaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Hirmaataa ibsamichaa jechuu ni dandeenya. Hiikoo 4.4 irratti tarmoota wal fakkaatan kan jedhaman kanneen jijjiiramaa yookiin jijjiiramoota akaakuu tokko qabanii fi ekspoonentiin isaanii wal qixa ta'edha. Yoo ta'uu dhabe immoo tarmoota wal hin fakkaanne jedhama. Tarmoota wal fakkaatanis yoo ibsinu fakkeenyaaf afurxaa fi jahaxaadha yoo jenne tarmoota wal fakkaatan jijjiiramaa gosa takkaa qaban waan ta'eef. Inni biraa xaa iskeeriidhaa fi lama xaa iskeeriidha yoo jenne paawuriin isaanii kunis wal fakkaata. Jijjiiramaan isaaniitillee wal fakkaata waan ta'eef jijjiiramaan xaadha asittis xaadha. Paawuriin isaanii kunis lama waan ta'eef ekspoonentii yookiin paawuriin kun lama waan ta'eef kun tarmoota wal fakkaatan jedhama jechuudha. Ekspoonentii isaanii wal fakkaata. Jijjiiramaan isaaniitis wal fakkaata. Tarmoonni jijjiirama ofirraa hin qabne ammoo fakkeenyaaf 8 fi 4 yoo jenne tarmoota ofirraa hin qaban. Inni akkanaa kun tarmoota dhaabbataa jedhama jechuudha. Tarmoota jijjiirama ofirraa hin qabne tarmoota dhaabbataa jedhama. Tarmoonni wal hin fakkaanne amma gaa tarmoota wal fakkaatan ilaallee jira. Tarmoota wal hin fakkaanne kanneen jijjiiramaa gosa garaagaraa qaban 3 xaa fi 4 yaadha yoo jenne tarmoota wal hin fakkaanne jechuudha. Tarmoota wal hin fakkaanne jechuudha. 8 zaadhaa fi 15 yoo jenne tarmoota wal hin fakkaanne jechuudha. Tarmoota wal hin fakkaanne kanneen jijjiiramaan isaaniitis garagara ta'e ekspoonentiin isaaniitis garagara ta'e yoo jijjiiramaallee wal fakkaate amma fakkeenyaaf asitti kan mul'atu 4 xaa paaworii 3 fi xaa ekspoonentii 3 fi 5 xaa isa jiru kanarratti inni lachuu jijjiiramaan xaa of keessaa qaba. Garuu ekspoonentiin isaanii 4 xaa paaworii ekspoonentii 3 fi 5 xaa ogguu jiru ekspoonentii isaanii garagara waan ta'eef tarmoota wal hin fakkaanne jedhama jechuudha. Hiikoo 4.5 biratti yoo deemnu immoo ibsamni aljeebraa tarmii tokko qabu tarmii tokkee jedhama. Ibsamni aljeebraa tarmii lama qabu tarmii lamee jedhama. Akkasumallee ibsamni aljeebraa tarmii 3 qabu tarmii 3. Ibsamni aljeebraa tarmii 3 ol qabu immoo tarmii baay'ee jedhama jechuudha. Kanaas tarmiiwwan kun yeroo jennu tarmiidhaan gaafa jennu ida'uudhaa fi hir'isuudhaan wal qabachuu qaba. Waa'een tarmiidhaa yeroo dubbatamu ida'uu fi hir'isuudhaan kan ibsamu malee baay'isuu fi hiruudhaan kan ibsamu miti. Asitti amma yoo 3 yoo jenne tarmii tokkeedha. Garuu 3 ida'uu 5 xaa yoo jenne tarmii lameedha jechuudha. Asiin maaliif bakka tanaanis ida'uu qaba. Asiinillee ida'uu qaba. Kanaaf tarmii lamee jedhama. Inni tarmii tokkee immoo as qofa irratti ida'uu qaba waan ta'eef tarmii tokkeedha. Tarmii 3 yoo jenne immoo a ida'uu ba
ida'uu caa yoo jenne tarmi sadee asiin ida'uu qaba. Kunis ida'uudha. Tarmi sadee yoo hir'isuu ta'es rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf a hir'isuu caa hir'isuu baa yoo jennes tarmi sadeedha. Asiin ida'uu ofirraa qaba. Ida'uu asiin jalqaba kanatti ida'uu qaba. Tokko asiin hir'isuudha lama asiin hir'isuudha sadii tarmi sadee jedhama jechuudha. Kun akka kana ibsamoota aljeebraa salphisuu kan jedhu hubadhu. Tarmoonni dhaabbataan jijjiiramaa hin qabne hundinuu tarmoota wal fakkaatoodha. Tarmoonni dhaabbataan kan jijjiiramaa hin qabne tarmoota dhaabbatoo yoo ta'u, akkasuma ibsamoota aljeebraa yommuu salphifnu walitti ida'uu fi walirraa hir'isuu kan dandeenyu tarmoota wal fakkaatoodha jaa. Ibsamoota aljeebraa kana keessatti nuti walitti ida'uun kan danda'amu tarmoota wal fakkaatoo ta'anidha. Tarmoota wal hin fakkaanne walitti ida'uu hin dandeenyu yookiin walirraa hir'isuus hin dandeenyu. Kanaas fakkeenyaan isinitti agarsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf afurxaa ida'uu lama xaa jenne tarmoota wal fakkaatoodhaan walitti gaafa ida'amu jaha ta'a. Kun tarmoota wal fakkaatoo walitti ida'uu keenya nutti agarsiisa. Afurxaa hir'isuu lama xaadha yoo jenne lama xaa ta'a tarmoota wal fakkaatan walirraa hir'isuu jechuu nutti agarsiisa. Tarmoota wal hin fakkaanne yoo ta'e immoo tarmoonni wal hin fakkaanne walirraa hin hirrifamu walitti hin idamu. Fakkeenyaaf afurxaa ida'uu lama yoo jenne kun walitti hin idamu walirraa hin hirrifamu jechuudha. Kun akkanumatti tarmii garagaraati waan ta'eef akkuma kanatti ta'a. Yaada dogongoraa shallaga herregaa hambisuudhaaf seerota tartiiba qoyyoobotaatti fayyadamuu qabna. Kanaas akka tartiiba armaan gadiitti tarreeffamaniin gargaaramna. Ja'a tokkoffaa irratti ibsama aljeebraa tokko yeroo furritti tokkoffaa wanti nuti fayyadamnu maali? Yoo haammattu yookiin cuftuun jiraate dursa isa haammattuu keessaa hojjechuu. Haammattuma sanuu yoo haammattuun lama yookiin lamaa ol ta'e isa gara keessaa irraa jalqabuudha. Isa gara keessaa irraa jalqabuudha. Lammaffaa irratti immoo paaworii hojjechuudha. Egaa haammattuu dalaynee booddee paaworii qabu dalaynaa yookiin ekspoonentii qabu dalaynaa. Sadaffaa irratti yoo baay'isuu yookiin hiruun jiraate bitaa irraa gara mirgaatti qoyyobuudha. Haammattuu yooniif baay'isuu yookiin hiruun jiraate jechuudha. Itti aanee immoo ida'uu fi hiruu yoo jiraate malee bitaa irraa gara mirgaatti qoyyobuudha jedha. Tole fakkeenyi kun kanneen qoyyoboota akkaatamitti akka qoyyoban kan nu gargaaranidha. Yookiin haammattuurraa akka itti jalqabnuu fi dura baay'isuu dalaguu itti aanee immoo baay'isuu fi hiruu bitaa irraa gara mirgaatti dalaguu fi akkasuma ida'uudhaa fi hir'isuu bitaa irraa gara mirgaatti kan dura dhufe yoonii fi baay'isuun dura dhufes bitaa irraa gara mirgaatti baay'isuu dalaynaa yookiin ammoo yoo hiruun dura dhufe hiruu dalaynaa jechuudha. Yooniif immoo baay'isuu fi hiruu raawwannee hir'isuudhaa fi ida'uu dabarre yoo hir'isuun dura dhufe bitaa irraa gara mirgaatti hir'isuma dalaynaa. Yoo ida'uun dura dhufe bitaa irraa gara mirgaatti ida'uu dalayna jechuudha. Gilgaala 4.2 yeroo biraa kan dalaynu ta'a. Innillee baay'ee salphaadha. Maxxantuu 6 asirratti maxxantuunis akkuma agarru kana lakkoofsi jijjiiramatti maxxanee jiru kuni maxxantuu jedhama. Tole har'aaf mee asuma irratti haa dhaabnu. Yeroo itti aanutti mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha jecha. Kun barnoota herregaa kutaa 7ffaa boqonnaa 4 yeroo gabaabduutti walitti aansee kaniin itti fufee isiniif dalagu ta'a. Yaada yookiin gaafii kan qabdan yoo ta'e koomentii irratti naaf barreessaa jecha. Har'aaf barnoota keenya har'aa asuma irratti dhaabnaa, asuma irratti goolabnaa. Warreen maatii taatan chaanaalii kanaaf laayikii sheer godhaa, koomentii keessan kaa'aa. Warreen ammoo maatii hin ta'in saabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a jecha. Baay'ee galatoomaa. Nagaan naaf jiraadhaa. Nagaan naaf tura.